gaddisiisanii fi nama jibbisiisan. Mucaan kun akka asirratti argitan kunitti odoo haadha manaa isaa qabu bakka biraa deemee qabamee tumame jechuudha. Wantoota baay'ee nama gaddisiisanii fi nama jibbisiisanii jechuudha. Jireenyi ijoollee Yaman keessa jiraattu jireenya fokkataa jireenya yookiin jibbinsaa keessa jaalala duraan qaban sanarraa gara jibbaatti jijjiiran jechuudha. Kun himaa inni namoonni keenya yeroo ammaa kana odoo haadha manaa isaa qaban akkamitti dubartii bira dhagan sanirraa kan ka'e immoo gurbicha jechuudha. Achira miidiyaa irratti ol baheetiin akkatti natumanii maal jedheetiin bu'aa jechuun kun salphina guddaa dhiira salphina guddaadha. Sababni isaallee dhiirri tokko miidiyaa irratti ol baatee hin boottu dhiira tumteef jechuudha. Dhiira jechuun dhiira keessa ofiitti boottu yookiin dhiira irraa fakkeenyaaf ijatu diimataa yookiin keessa ofiitti dhiirri jechuudha imimmaan kana buustee hin beektu. Maaliif yoo jettanii keessa isitti bootti malee dhugumatti dhiirri ol baatee hin boottu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessan isin jecha wallaahi alhamdulillah galata rabbii nagaa jira. Isin akkam jirtu nagaa qabdu fayyaa qabdu. Akkas isiniin jechuu barbaada wanni gurbichi dalagee mootuyyuu waan addaati jechuudha. Kuni waan fokkataadha. Kanaaf viidiyoo kenname like gochuuf share gochuuf subscribe gochuun dagatina. Like fi subscribe kan daganne akkasuma share fi yaada keessan commentii kennadhaa isiniin jechuu barbaada. Furtuutoota kabajamtoota kiyya dhugumatti warroonni akkamaatiin jabeessitanii yoo nan dhageettanii jettan hedduutu akka galatooma anillee viidiyoo yeroo hunda isee gubee hojjechuu ayyaama ulfaata jechuudha. Rabbiin nu harabbisu fuuldurallee ramadaanni kalaa'e ramadaanallee rabbiin ittiin nu haa ga'u isiniin jechuu barbaada. Kanaaf gurbaan kun maal ta'e isinitti fakkaate wanni inni ta'e dhugaa dubbachuuf gurbichi otoo haadha manaa qabu bakka biraa deeme dhala. Ani ka jedhu isiin illee qaama isheen qabdu san qabdi jechuudha. Yoo isin yaratte yoo isin hin dhiqan yoo isin hin diban gorfadhu haadha manaa kee maaltu mana namaa si geessa maaltu tumaan si geessa inuma maaltu waan biraa dalaguuf rabbillee walitti dhufta kana mana walitti dhuftudha ka rabbii walitti dhuftutu ulfaataadha jechuudha. Kanaaf dhugumatti jechuudha dhiironni akkanaa kun piliis of eeggannoo cimaa godhaadha. Inni guddaan balleessan kan jiru bakka dubartootaati malee dhiirri tokko gaafa dubartii biraa laalu hanqina mana keessatti hanqinni mana keessaa takka dubartiin suni yookiin qulqullina qaama isiitirraa yookiin nyaata isiitirraa yookiin qabiinsa manaatirraallee dhiirri alallaalta hawwii dubartii godhatte. Maaliif hin jibbisiisa ka dhiironni wantoota dubartii urgooftu mana urgaa'u dubartii waan biraa dhiisa yeroo balbala achas baanaa waa jedhee manni isii urgaa'u akkasuma isillee urgooftu dubartii akkasii san jaalatte jechuudha dhiironni. Deebi'an mallee dubartoonni qanyiftu. Dubartoonni galgalallee ganamallee bilbila eenyuti bilbiltee eenyu sitee bilbilee eenyu taasifte galgala ganama dubartii kan jirtu dhiirri jaalattu. Dubartiin akkasii immoo yariinsa isa jedhamu keessa seentu odoo umriin isii hin ga'e hin cabdi. Sababni isaallee isiin hin qanyifti inni naafti ofii garuu of qabdee hin dandeettu ofii garuu qulqullina ofillee dheeduuf bakka hin jiraa miti. Otoo bakka biraan deemee dubartoonni maal gochuu qabdanii isin jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nuti dubartiin jechuudha. Mana keenyarraa kaanee ilaa qaama keenyatti dhiiraa ijoollee keenyatti kuntuutu goonee qabuu qabna. Kuni gaafa kana goote dhiirri abbaa dhiira fedhe dubartiin of jalatti dubartiin ni bulchiti ni qabdi ofitti ni hammatti. Namni dhiironni immoo dubartii akkanaa kana jaalatti. Dubartii akkanaatiif nu dooti. Zim jennee yoo galgalallee qanyifnee yoo ganamallee qanyifnee yoo kuma feene yoo hin dhiqatiin yoo hin dibatiin yoo keessummaa isaan kabajiin. Yoo bilbiluma isaa yeroo hundaa'in yoo bilbiluma isaa biizii eedi yoo ofii keetii tattaaffii godhi yoo ofii keetii hojjechuuf tattaaffii godhi bakka waa hedduu jiraa miti yoo kanan godhinitti dhuguma jechuudha bakka jiraa miti dhiirri alalaatti jechuudha. Dubartii akkasiitirraa sababa isiin rakkoo kana hunda ulaagaalee kana hunda qabduuf ala isii irraa laatte jechuudha. Gaafa ulaagaalee kana isaa goote tokkoffaa qanyisuu dhabuu bilbilli keessa kan fattasha jechuu dhabuu inni biraatti inni aanu mootuyyuu qulqullina mana keetirraa qaama keetirraa of eeggannoo cimaa akkasumas fira isaatirraa bakka fira isaa jaalattee fira isaa jibbitee fira kee yoo jaalattee illee dhiironni dubartii akkanan jaalatan. Maaliif dubartii jechuun dubartii abbaa manaa ofii fira isii jaalatte fira isaa qabdee deemte jechuudha. Fira ofii bicha gaafa jaalattee itti immoo sirrii miti. Sababni isaallee maaliif inni hin cal'isa malee hin taasifa. Isiin itaan kanaaf akkasiin jechuu barbaada. Isinillee shamarran kenna sirriitti jabeeffadhaa abbaa manaa keessan ittiin qanyisinaa ittiin qaaqinii bakka eessaa galtu yeroo inni gale akka gaarii mana kee keessatti eegee dibadhuu dhiqadhuu
urgaa eegee mana sirrii bakka mulaazima amma fakkeenyaaf qabeenya qabaachuu qofa otoo hin taane haga qabdu san seera yoo qabatte haguma qabdu san seeran qabatte akka ollaatitti bulan jedheen akka keetitti bule akka ollaan buletti buluun immoo hin ulfaata yoo ollaan kee soofaa qabaatte itti laazim soofaan qabaachuun barbaachisu